جئتك سفتلاني يوم دفتناك لبني يوم دبون بفك للنبي اسمع أوانك أقبلنا استجبتك سفتلاني يوم دفتناك لبني يوم دبون بفك الدنيا دوي قرنا رأي أبوليس أخو برباد في باهي جالتي خن رب مفججتني أولي في برباد دمائي الدنيا دوي قرنا رأي أبوليس أخو برباد في باهي جالتي خن رب مفججتني Figi berbadi tamai Ati dasi jatiya Obbolesu hibadiniya Obbolun madin tanagaya Hagat abnu khattanidiya Ati dasi jatiya Obbolesu hibadiniya Suma awalka Obboluna isajibka Siftalani yang duftanaka Biboni yang dibunu bafka Lalabi suma awalka Obboluna isajibka Siftalani yang duftanaka Biboni yang dibunuh baka Ukhuwa Rabbin tugu manjanatu Wala Rabbi fjecha wal manafatu Akuna damtus khawalik badatu Khaisi kulkulu wadika muhamtu Ukhuwa Rabbin tugu manjanatu Wala Rabbi fjecha والمرفة أردكنا جمتس خوالف بدتو خيسي كل وليك بوهتو والتفاتي وارين همتو والقرقور فوالينتو جبا في هزدين جرى ولين خطو أبوليسي بلواني في كتو والتفاتي وارين همتو والقرقور فوالينتو جبا في هزدين جرى ولين خطو أبوليسي بلواني في كتو للذي سما أواكا أبولنا إسجبتا سفتلاني يوم دفتلاتا لبني يوم دبونو بفتا للذي سما أواكا أبولنا إسجبتا سفتلاني يوم دفتلاتا لبني يوم دبونو بفتا Wanti na ajabu Jara dugu mawani fabase lubu Obbole sakub sebula agabu Rabbu mafjaja wanif galan ilmu Kuliah dadu Wanti na ajabu Jara dugu mawani fabase lubu Obbole sakub sebula agabu معلوماتان يا جرنا ففجاني ملف دمانا ختمي هرك والكبنا أبلمني والجاب فنا معلوماتان يا جرنا ففجاني ملف دمانا
خدامي هرك والكبنا وظلمني والجاب فنا معلومتاني يا جرنا ففجاني مالف دمانا خدامي هرك والكبنا أبلمني والجاب فنا أكزي ولا ليسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاش ما نشيداتنا دقيقة سدي قدين ديسني نشيداسيتو إرقا قدو إفكيساك أبدي نشيداسيتو رامسا قدا إفكيساك أب نشيدان إسيتو دوبا قرتي وان إرتي بري فمتي إرتي وللي فمتك أبدي دوبا قرتي. نمني توكو بلاشو ملفاخي وان تكن بريسو بلاشو ملفاخي وان تكن دبتو بلاشو ملفاخي وان تكا هولا ليسو وان إسا قبا وان قدا تكاتو قوما إسا خيسا جرا يادا قدا توكو دوبا قرتي خان غاري بادتشو هندن ديني خان إني بادتي قوما إسا خيسا تكابوتو جرا. namni san gizeeni fi rakkatee yaada isaa san akka itti ibsatu gizee dhabe firraa duba gartee dirqamameeti gattaa'ee walaloodhaan ibsaa jechuu. wayta walaloon ibsu kana nama waa fahamuu fi duba gartee duba galti dubbin rabbii warra waa fahamu nu haa godhu. isiniin jechaa duba gartee obboleeyyan kiyya kan islaamaa nama hedduutu duba gartee laayivii kanarratti bahee dubbachuu jira. nama hedduutu duba gartee dachii garagalchuu jira. rabbi isinirraa haa jaalatu. rabbiin isinirraa haa qeebalu. rakkoo teessan tan obboleeyyan keessan biyya keessatti lafa isaanii saamamanii alaamana isaanii dhabanii duba gartee guyyuma adii lafa isaaniitirraa harkifamanii achirratti rasaasaan dhawamanii gariin saa achirratti beelaawee duba gartee ala gabbee kan bineensaan nyaadhamutti jiru hangan qabu. rakkoon sanuu isinumaahuu yaachistee isinuu hangasuma takka waliifillee hadooddanii hangasuma takka walii dhimmamtanii hangasuma takka waliif rakkattanii hangasuma takka waliif ciisa dhabdanii hangasuma takka rakkoon obboleeyyan keeysanii cinqiin obboleeyyan keeysanii san hirriba isin dhorkitee Facebook irratti gari live as bahee duba gartee kan rakkoo isaa ibsatu abbuma fedhe yoo haa ta'u jechuudha abbaa fedhe yoo haa ta'u kan rakkoo isaa ibsatuu fi gari duba gartee kan maallaqaan gargaaraa jiruu fi gari duba gartee kan gorsa takka yaada adda addaa gumaachaa jirtan rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isin obboleeyyan keessan yaaddan sanitti rabbiin isiniif haa yaadu jechaa duba gartee dhugaadha. rakkoo obboleeyyan ofii dubbachuun barbaachisaa. cinqii obboleeyyan keenya keessa jiran dubbachuun barbaachisaadha. waan isaan keessa jiran waliif ibsuun maal goonaaf wal jennee wal gaafachuun namu waan isatti dhaggeeffame as baasee dubbachuun hedduu waan akkaan gaariidha hedduu akkaan barbaachisaa. garuu san qoftiin gahaa miti. san qoftiin gahaa miti. obboleeyyan keenya kuni beekaa gariin isaanii waan nyaatan hin qaban laal gariin isaanii waan uffatan hin qaban gariin isaanii alumaa fi mana sanuu hin qaban. hangi tokko ala kanatti duba gartee kan roobaan tumamu kan aduudhaan tumamu kan duba gartee qabbadaan dhawamu hangan qabu. gariin duba gartee rasaasuma liyyuu poolisii kana taa'e kan akkanatti ulee takkiitti isaa qabatee firraa eegu jirus numa jiraa jechuudha. hangan qabanii jechuudha. ammoo obboleeyyan keenya kuni gargaarsa keenyatti haajaman beekaa obboleeyyan. obboleeyyan keenya warreen duba gartee miidhamaa jiran kuni gargaarsa keenyatti haajaman. wanti amma biyya keessa deemaa jiru waan amma duba gartee rakkoo biyya keessatti deemaa jirtu tan cinqii biyya keessatti deemaa jirtu kana zulmii biyya keessatti deemaa jirtu kana rorroo biyya keessatti deemaa jirtu kana wanni akkaan dubbadhu na godhe obboleeyyan sirritti waliif himaa deemuun bareeda. wanni akka dubbannu nu godha wanni akka lallabnu nu godha wanni akka isaan cinaa dhaabbannu nu godha waa hunda daran islaamummaa teenya obboleeyyan keenya kun sirritti isiniif galuu qaba malee ani namni asii Facebook irra beelaa fi dubbateef nama dubbatu miti. abbaan fedhe haa dubbatu abbaan fedhe san dubbachuu isaatiif galata guddaa qaba.
ammoo an akka nama islaamaati waan takka gizeen hojjedhu amantiin tiyya maal naan jetti awaaniin dubbadhu kitaaba hadiisaa fi qur'aana irra kaayee yoo waan sanitti amantiin tiyya na ajajjaniin godhe yoo waan sanitti ammoo amantiin tiyya nan ajajneen waan amantii tiyya khilaafaa inuman dalagu ammoo waan gaggaarii jettee ati yaaddu hunda waan akka ilma namaatitti silaa wanti kun tahamuu qabaa jettee yaaddu hunda amantiin teenya takka tan irraa dhisteen qabdu kuni sirritti si galuu qaba duuba abalu dubbateef hin dubbannu abalu footoo teenya fuudhee maxxanseefillee hin dubbannu beeka abbaa fedheetu footoo teenya maxxansee nu faarsa abbaa fedhee sheekha naan ja'a abbaa fedhee aalima naan ja'a abbaa fedhee achi deemee nullee arrabsatu we don't care saniitii mi kan dubbannu islaamummaan maal jetti waan dubbannu kanarratti waan dubbannu kanarratti amantiin teenya maal jettiidha amantiin teenya waan kana bifa kamiin laaltidha rakkoo amma biyya keessatti deemaa jirtu tan sirrumatti amantiin teenya deeggarti sirrumatti amantiin teenya duba gartee yoo isin waan kana cina hin dhaabbanne tumsinu rabbi biraa isiniif hin jiru tumsa rabbi biraa inumaatu hin arkattanii da shari'aan teenya nun jette ati khaasiin akka tabu jirtu waa'ee amantii dhiisii kan jettu yaa obboleessa kiyya deemiiti amantii baradhu ana kareetii feesbuuka gubbaa taa'ee duba gartee jecha hamaa dubbachuu fi kaan wanti godhu deema amantii baradhu waa'ee amantiin dhiisu waa'ee islaamummaan dhiisu kun sirri si galuu qaba qabsuma tanaa kan dura eegale islaamummaadha tun sirri si galuu qaba waa'ee amantii namni amantii malee akkamitti jiraata namni amantaan qabne akkamittuu jiraachuu danda'a kanaafuu natti hin barreessin adabadhuu gattaa'e siis niin beeka duba sirrittiis wal beeyna natti hin barreessin adabadhuu gattaa'e yoonii fi na wajji haasa'uu feete akka nama guddaa tokkotti akka nama baratee tokkotti hoottuu keessaa na dubbis malee paablika gubbaa teessee waa'ee amantii dhiisi ani waa'ee amantii hin dhiisu dhiisuuf illee ta'u irratti hin du'a amantii waaniin hojjedhu hunda keessatti amantii tiyyaa wajji wal qabsiiseetiin dubbadhaan wanni amantiin tiyya dura dhaabbatu waanuma fedhe waa ta'u hin hojjedhu waan amantiin tiyya hin hojjetin naan jettu kanaaf duba gartee kuni sirritti si galuu qaba duba waan amantiin tiyya hin hojjetin naan jettu hin hojjedhu rakkoo amma biyya keessatti deemaa jirtu amantii tiyyaatu akkaan isaan gargaaru akkaan isaaniif dubbadhu na gargaaru nabiin sallallahu alayhi wasallam akki je'e هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مي بليس لما خانا ننفت دانتهم بالبلنا ورينا بالبلاد جرتن نبينا كيجي عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ومساكنكم خني حديث نبي ربيتي عليه الصلاة والسلام هل تنصرون سيس تمس ربيني أركتني نسي ربيني أركتني bilisummaani arkattanii jaabar tumsi inuman arkamu bilisummaan nuti harkaniiti guyyaa boonyuftun inuman arkamtu illaa bidu'afaa'ikum wa masaakinikum yoo isin rakkataa keessan cinaa dhaabbattan malee yoo isin duba gartee rakkataa keessan gargaartan malee yoo isin beelaawaa keessan nyaachistan malee yoo isin dheebotaa keessan obaastan malee yoo isin duba gartee obboleessa kee kan booye imimmaan isaa qoorsitu malee obboleessa kee kan ciisa dhabe yoo isa gargaarte malee obboleessa kee kan waan uffatu dhabee deemu jiru yoo uffistee daaraa baaste malee obboleessa kee kan dheebootee jiru yoo obaastee dheebuu isa baaste malee obboleessa kee kan roorroon irratti deemu jirtu isa cinaa dhaabbattee roorroo san isarraa deebistu malee obboleessa kee kan rakkatee hiraaree dachiin tun itti dhiphattee jirtu rakkoo isaa wajjin baadhattee isaa wajjin duba gartee fudhattee rakkoo san isa furtu malee tumsa rabbi biraani arkattanii ja'a kan akkana nun jo'u eenyu nabiyyi keenya nabiyyi muhammadi sallallahu alayhi wasallam خناف دوبا قرتي يا أمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبليين كين
وان أما بيا خيسة ديما جرتو أكا إسين هجتن أكا إسين غرغارتن أكا إسين چينات أبتن قبينيان هاتو بيكم سان هاتو دوبا غرتي أكا سمتي ياداني اللي هاتو وان دنديستن هندان أكا أمتا بيا خيسة ميدا ماجرو خانة چينات أبتن خان إسين أججو وهن ددرن أمنتي تيسن جالتمتو في خبجمتو amantii teessan tan islaamaati amantii teessan duba gartee qulqulluudha nuti gizee dubbannu amantii fi siyaasaas walitti makaan dubbannu ana kaalii Sufiyaanitti nama siyaasaa beeku miti an siyaasarraas walaba nama siyaasaa beeku miti ammoo wanni garii ta dubbannu siyaasaa walitti dhufuun mala obboleen kun isni galuu qaba wanni garii ta dubbannu siyaasaa walitti makamuun mala gizee nuti dubbannu warra siyaasaati dubbateefis hin dubbannu diinaa keenya itti nu ajajaa fi dubbanna akkuma namni qilleensa malee hafuura laal qilleensa bareedaa kana malee jiraachuu hin dandeenye ati islaamummaan alatti watakkaa miti ati namni islaamummaa amantiin qabne namaasii miti boo ani gizeen akkana jedhu amantaa biraa tuquttiis hin jiru amantaa abbaa fedhetiif kabajaa guddaan qaba'an nama amantaa biraa qabuuf bakka guddaan qaba kabajaa guddaan qaba gizeen dubbadhu an nama islaamaatittiin dubbachaa jira kun sirritti isni galuu qaba obboleenki hogguu gizeen dubbadhu dubbiitii jalan deddeemnaas kun sirrumatti isni haa galu an namninin itti dubbadhu nama oromoo islaamaatittiin dubbachuu jira nama oromoo islaamaa kan na wajji laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah je'ee duba gartee amantii takka na wajjiin qabuttiin dubbachaa jira an amantii namaa tuquus hin dandahu amantii namaa arrabsuus hin dandahu amantii tiyyaatu itti nan ajajne amantaa nama biraatiif kabajaan qaba hanga inni amantii tiyyan xuynetti hanga inni amantii tiyya kabajetti amantaa nama biraatiif kabajaa guddaadhaan qaba'an hanga inni amantii tiyya kabajutti sigalta mokkam kun sirritti isinii galuu qaba namni amantii malee obboleen kiyya kan islaamummaa maqaaf hin himatina isin islaamummaan alatti watakkaa miti wallahi dhugaan siimaan ati yoo islaamummaa hin qabaanne watakka keessan jirtu amantiin qabdu aadaan qabdu safuun qabdu kabajaan qabdu qoy maaliin hogganamtee deemta duuba namni takka aadaa qaba namni takka amantii qaba kun isni galuu qaba amantiin tee tanaati amma dhiisi waa'ee amantaa naan jettu san isiisani kan hin kijibinii siin jettu isiisani tan nama hin hamatiniin siin jettu isuma sani tan laayivii rabbaatee arrabantaan hin dubbatinii siin jettu amantuma tanaatiitu obboleeyyan keessan kan biyya keessaa miidhamaa jiru hadoodaahii siin jetti amantuma tana tan ati hin dubbatinii dhiisinaan jettu tanaatiitu obboleeyyan kee kan biyya keessatti rakkachaa jiru waan dandeessuun cinaa dhaabbadhuu siin jetti amantuma tana tan ati dhiisii hin dubbatin jettuuniitiitu laaqana kee kan nyaachaa jirtu cinaa tokko ifi nyaadhu cinaa tokko obboleeyyan kee kan biyya keessatti miidhamaa jiran saniif gargaarii siin jetti duuba garte dhugumatti na dhaggeeffame an obboleessi kiyyareef ugise akkas jee dubbatu san namaan jecha akkasii irraa hin eeneetu naan je'e ammoo rabbi si haa araaramu wata akkasii godhuu hin danda'u rabbummaan subhaanahu wa ta'ala sirra laalin obboleessa kiyya gama kiyyaan watakkaan ofiisii godhe ammoo rabbiin akka sirra laale toobadhu rabbii kee deem araarama kadhadhu obboleessa kiyya yoo ammoo rakkoo takka akkuma sabaatittuu yoonii fi khallafaa haatan taatan namni ummata amantaatirra saba isaatiif hadooduun jiru kun isni haa galu obboleen hogguu nuti warra sheekotti tana akka nama sabaaf dantaa takka hin qabne akka nama saba isaatiif bakka hin kennine akka nama saba isaatiif hin hadoonne akka nama amantummaanu bilisummaa oromootu na dura dhaabbadhaa jettuu nu gootanii nun fudhatina tun sirritti isni haa galtu ربين قرآن خيست دبتي وأنذر عشيرتك الأقربين قل آية ربيتي وأنذر عشيرتك الأقربين أنا خي قوستي فراخي شنيتي سبخي دني نجا أكا نجتشون آية خنرى وان هدو باسو دين وان هدو تنتلو دين وان هدو إراهي اللي برچو دين جتشو
namni dura dursoo waan gaarii yaadduuf hawaasa biraa daran sabakeeti laal wanni ani kun kan namni dura dursoo ati waan gaarii itti himtu sabakeeti namni dura dursoo gaariitti ajajjii hamturraa dhorkitu saba biraa daran sabakeeti namni yooni fi rakkoon takka dhufte namni ati gargaaruun sirratti dirqama sabakeeti ayni kun akkas kan nabar kun sirrittis ni haga obboleen kiyya yooni fi waa'ee amantaa kan hin beekne deemaa baradhaa dubbisaa qoradhaa hubadhaa hamileen hin haasawinaa hamileen akkanumatti butamtanii hin haasawinaa hamileen nama bakka gee tokko hin arkine namni baratee bakka gaa waan takka qoratee bakka gaa waan takka gizeenii fi dubbachuu deemtu mizaana ati irra keessee dubbattu qabda duba mizaana ati irra keessee dubbattu qabda mizaanni mizaana caalu diinkeeti duba mizaanni mizaana caalu islaamummaatiiti namni waan dalagu takka waan dubbatu takka waan yaadu takka islaamummaarra kaayee mizaana islaamummaatiin mizaane waa milkaawee namni waan hojjatu takka mizaana islaamummaarra kaayee hojjate waa milkaawee si galee namni fakkeenyaaf amma rakkoo biyya keessatti deemaa jirtu tana bifa amantiitiin mizaana amantiitirra kaayee duba gartee dalagee galata lama qaba obboleen kiyya maal taata galata lama qaba takkaffaa rabbiin addunyumarra osoo jiruutu galata isaaf deebisa galanni isaaf deebisu maali tumsa rabbii arkata la riskii rabbii arkata gargaarsa rabbii arkata humna rabbii arkata tika rabbii arkata jabeenya rabbii addunyarra osoo jiru ilma namaa biratti rabbiin qooda siif kaaya ilma namaa biratti bakka siif kaaya ilma namaa biratti faanatee maqaa kee guddisee qoma namaa keessatti sii qaba takka lammeessaadha addunyaa tanarra namni dhufee zalaalam jiraatu tokko hin jiru namuu ni du'a gaafa duutee fuula rabbii garagalte galata ati yaaddee hin beekne sawaaba ati yaaddee hin beekne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa achitti si qopheessa duba kana si galte mokka islaamumuma isin yeroo feetanitti olola yeroo ofuu feetan tanaatitu bilisummaa teessaniifis falmadhaa nun jetti bilisummaa teessan falmadhaa haqa keessan irratti du'aa haqa keessan namaa kanitanii hin deeminaa haqa keessan irratti sabadhaa dubbadhaa amantii teenyaan nun jaa kun sirriitti isinii galuu qaba hogguu gisee hunda akka isin sheekottii daran akka isin warra amantaa daran saba ifiitiif qocca'amee saba ifiitiif miidhamee saba ifiitiif du'eef gootaniif hin garsiisinaa usmee sheekh Mahammad Rashaad eenyu sheekh Mahammad Rashaad meenaa himiyaati kareefu islaamummaan dubbatin jettu san eenyu sheekh Mahammad Rashaad eenyu sheekh Bakrii Sabaluudha bar ummanni kun ulamaa bar sheekh Mahammad Rashaad rabbi rahmata isaaf godhu ulamaa bar caalimaa bar nama akkaataa saba biratti illee qooda guddaa qabu bakka guddaa qabu bar yoo amantii bira dhuftes akkasumatti duba gartee qooda guddaa qabu bar kanaaf waan hojjannu hunda islaamummaarra keenyeeti hojjannu islaamummaan irraan dhorkiti ni dhorkamna fakkeenyaaf mee gaafii takkaan isin gaafadha an gaafii takkaan isin gaafadha yoo dhugaan amantii tana fahamtan naa deebistan fakkeenyaaf koonsartii wallee takkaatu jiraa jan koonsartii wallee takkaatu jira koonsartiin tuni wanni duba gartee itti qophooytee fi rakkataa keenya kan biyya keessa jiruu fi jan koonsartii tana seenuudhaaf $50 janna duba gartee bakka muuziqaa paartii muuziqaa san seenuudhaaf $50 jan
shari'aan teenya immoo wanni nun jettu bakka muuziqaa bakka wallee bakka paartii dhaquun haraamaa nun jette. Haya ati doolaara 50 san gaafiin tiyya ati doolaara 50 san akkanumatti osoo koonsartii san hin dheyne akka rabbi si laaffisen gargaaruutu irra wayyaamo moo dirqama bakka koonsartii san dhaquu qabdaati. naa deebisime harakkachu jiru obboleeyyan keeti harakkachu jiru lammiteeti harakkachu jiru saba keeti harakkachu jiru qaama keeti harakkachu jiru foon keeti lafeeteeti dhiiga keeti nama keeti. isni galu jiraami okkee ummata kana gargaaruudhaaf bakka koonsartii san dhaquun qabamoo moo asumaan yoo akkuma rabbi naa laaffisetti fuudhee isaan gargaare irra wayya. mee naa deebisa. mee naa deebisa yoo dhugumaan amma dhimma dhuunfaatiin yoo dhugumaan fahamne duba. doolaara 50 san haruma biraatiin gargaaruu irra wayya. Of course. yooni fi bakka koonsartii san kan dhibtaate badii hedduu hojjette. amantiin teenya akkuma lafaa kaatee waa haraam hin jettu duba. akkuma lafaa kaatee waa haraamii sin hin jettu. yoo bakka koonsartii san dheete ijaawwaa meeqa arkita. maybe achi dhaqee ha dhugaatii farshoo dhuguutu jira. ati achi dheetee badii meeqa keessa buuta. yakka meeqa keessa buuta. daangaa rabbii kan ati achi dheetee tarkaanfattu hangan qabu. doolaara 50 dilii 100 akka baadhattees deebitaa jechuudha. yooni fi ammoo doolaara 50 san osoo achi dheen akkama fuutee ergite. galata guddaa darbe dilii sanirraa illee eewalamte sawaaba harkataa jechuudha. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربي خي أجج ربي أبسو خيستك قالينا ما قولون هنجو. دانقا ربي أبسو خيستك قالينا ما قولون هنجو. حرام هجتشو خيستك قالينا ما قولون هنجو. خنافي اللي دوبا قرتيخون أكنتي نوهو بتاموك أبا إن شاء الله. يبكي جروب دوبا قرتي والبرسيسات ديمو جرا عجن داخي على الليمباني إيفا مناف قولا. خناف دوبا قرتي أبولين كي خان إسلاما gabaabumatti wanti ilaa amma gargaarsi goofandimii gubbatti ilaa amma godhamaa jiru warreen gootan galatoomaa warreen achirratti sadaqatan rabbi dachaa godhe isni haa deebisu warreen duba gartee achirratti khannatan rabbiin dachaa godhe isni haa deebisu. ammoo hangisan gahaa miti duba. hangisan gahaa miti. hangi duba gartee ilaa amma gargaarame gahaa miti obboleeyyan kiyya. خاصة ورين بيجي على جرتن خاصة ورين نورز أمريكا خيستي أركمتن ورين أوروبا خيستي أركمتن ورين دوبغرتي أستراليا خيستي أركمتن غرغارو نيدن ديسن مي وليد جارما ورين أوروبا تيس بكو مجرتن وليد جارما واغودا وليد بوساتي أكدن ديسن تي إيرغا ورين دوبغرتي أستراليا خيستي جرتنيس أكدن ديسن تي إيرغا حكيس نيمي جاوتي وليدتي قبا واندن ديسن دبسا بالبلا قردنا إرجع ورين دوبا قرتي نورز أمريكا خيسة أمريكا في قسم كندا خيسة اللي أركمتن واندن دي سوالتك أباتي دبساتي إرجع ورين هالي سنسني ميجوين غوفن دمي بنيتين جرا فيسبوك أخي يقوب باجرة فيسبوك أخي يقوب باجرة فيسبوك أخي يسن قوبا سيناتي قلوش آتي جقوبا كليك قدا إن شاء الله واندن دي سن غرغارا أبوليين أرانتانا لمين تيسوانيا تولب دي جرتاكي أرانتانا دوبا جرتي وان لغن دباني جران أرانتانا وان أفتان دباني جران أرانتانا مانا توكو خان أولسيانني متاقا كاين دباني جران خانوهن داوجين بنينسا في الرائقة مو رساسة وياني دا في الرائقة ني دوبا جرتي أبوليين كين يخون تكاشولي تاتو نمت دقيفة قابا بيتا تكاشولي نمت دقيفة قابا اتليس واني برات اللي دوبا قرتي دبمتو نما بر نما كخي نياتي مي الرئيس بكسن إفخايا إفلالا يا أبولينكي مي بكسن إفخاياتي إفلالا مي سيوان ياتون قبل سيوان لغن قبل
si waan uffatu hin qabne si mana tokko kanuma akkana gachiistee mataa keessa kaayyatu hin qabne akkasiin ilmaan ijoollee xixiqqoorraa bineensa eeydamu rasaasa wayyaanee firraa eeydaati dhugumatti duba gartee miidhamanii jiran ammoo ani wallahi warra biyya keessatti rakkachaa jiru gammachiisuun barbaada obboleeyyan keeyya lammiitiyya warreen duba gartee haqa keessan alaa mana keessan dhabdanii roorroon isinirratti deemaa jirtu isiniin gammachiisuu barbaada wallahi wanni inti isin gammachiisuu barbaadu nabii rabbiitii dubbate alayhi salaatu wassalaam jazakallahu khayran abdi kadir $1,000 shantan buusuu qabne yoo xiqqaate yoo akkam xiqqaate dhugaa wallahi mee hadiisa kanaan dubbadhatti deebina insha Allah galatoomi na gammachiiste yoo jazakallahu khayran an gizeen dhiira akkana arkeniin gammada beeta dhiirtii si gammachiiste jazakallah يا جزاك الله خير ربي سي حاجه ماتشيس مالجا نبي صلى الله عليه وسلم ربي وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي جبين خيان خخدي قدين خيان خخدي لا أنصرنك ولو بعد حين يا نمتي تشميدمي يا نمتي تشرورفمي يا نمتي تشتممي يا نمتي حقا على منسعد أبي رورون إرتي دي مجرتو لا أنصرنك ولو بعد حين ربين سيفينتم سجع بر قدين ساتين خختي بر ربي وان فدين خختو دندا وان فدين خختو دندا خوني دو بقرتي وان إسام مالي والله ربي ننكجب تمسي ربي لهوجر أني تمسى ربي خيساتك خربين الحمد لله نجرتيزي تمسى ربي خيساتك نمني لم مساتي فو أكنت هدودمون لم مساتي فو كوكمون لم مساتي في الريبة دبون نمو مساتي فكمين نمني خي أكنت هاجئ بكجروهن دا نمو للبون خوني دوبا قرتي تمسى ربي خيساتك دور وروانا كان نطر والله دور أكن نطر أما تتقو دورها لكنا خون ننجرو نمو مهنگتو كو اچي ديمي كتاو تعمل خان وتكاو كو بانكابو اچي ديمي خبشان نمو أما مو بكا ديم هندا عني منان سينو هندا بكان تكون دا نمو ركوتا ندوباتا دوا خونتم سربي تراتوكو نمو دوبا قرتي ركونتون إتي لقي فهمتي obboleessaaf hadoode obboleessaaf ciisa dhabee obboleessa isaa kan rakkachuu jiruuf akkamitti obboleessi kiyya tokko akkana taatee je'ee duba gartee rakkatee duba gartee akkanatti isaaf quuqamuun kun tumsa tokko beeke kanaaf gaafiin ammaa asirratti dhiyaachaa jirtu nuti warri Suudii akkamitti gargaarraa wallahi ani yaadaan isiniif kanna mee hanga wal beeytaniin hanga namu akka walitti dhihaatuun namu hanga walitti dhihaatuun gariin keessan guruppii WhatsApp keessa jirtan gariin keessan guruppii Imo keessa jirtan gariin keessan Viber gubbaa guruppiin jirtan akka saahibaatitti namu akka walitti dhihaatuun akka duba gartee wal beekumsaatiin haa ta'u akka gandaatiin haa ta'u akka duba gartee namu jaarmee qabdan duba mee yooni fi ati obboleetiiti ya saahiboota kudhan qabaate saahibootan kudhan tahaati waan takka walirra kaaya waan takka duba gartee murteessaa wali buusaati biyya bilbila nama rakkate saniif ergaa obboleen namu akka walitti dhihaatu namu ergaa warreen ammoo GoFundMe irratti gargaaruu dandeeysan GoFundMe seenatti gargaara alhamdulillah dheengadda bannee ila amma $4,000 أفري في وهيتو خيسا جرا خونوتي وانتون دي أجرتي إسني بريفة مجرا GoFundMe فيسبوك أخي يقبا سنتاني لالو دان ديسان GoFundMe فيسبوك أخي يقبا سنتاني لالو دان ديسان أتي قبا سيناتي نموتو خونوتي مالك أخان نمو جرو في نما دوبا غرتي غرغارو جرو مقاوت جين وانتون دي أجرتي ليست إسني دي هجرا الحمد لله
kanaaf duba gartee obboleen kiyya warreen duba gartee online gubbatti gargaaru feetan haasata warri North America ammallee gargaarsa keessan itti fufaa warreen gargaartan galatooma rabbiin isinirraa haa jaalatu ammoo gargaarsi ilaa amma godhamaa jiru gahaa miti duba maalini ilaa amma buufamaa jiru gahaa miti namni gargaaramuuf deemu kun nam takka lamaa miti saba guddaadha obboleen kiyya nama hedduu warra hedduu faamilii hedduudhaa fi maalini kun hiramuuf deema waan takka gizee goone waan guyyaa takka lamaa qofa godhuu miti waan bu'aa qabu takka waan guddoo takka haa goonuuf obboleen kiyya fakkeenyaaf North America kana keessa Oromoon nam kun Minnesota qofti keessa nam kun 10 olii jira Minnesota magaalaa lakkuu keessa nam kun 10 oliitu jira duba kanaaf obboleen keessa warreen duba gartee arraan tana achirratti miidhamaa jiran arraan tana daangaa saaniitirraa buqqa'anii rakkatanii duba gartee alaamana saanii dhabanii cafeeraamis nam kun 200 maasha Allah liistii qabdaawat statistiksii qabda dhiifama statistiksii isaanii beektaa'u nam kun 200 Oromoo North America jirtu obboleeyyan keenya warreen achirraa hiraaraa jiran warreen duba gartee dheengadda osoo duba gartee sulultuma sanuu takka harkaniin beeyne osoo gincii sanuu takka dhaqanii harkaniin beeyne obboleeyyanuma duba gartee sulultaan keenya ginciin teenya je'ee falmaa ture takka ammoo achi dhaqee hin beeyne takka lafa san keessa gariisaa ijjateetu hin beeyne dhageeytumaan maaltu akkasisa goosise sabni kiyya kan achirraa fonqolaa jiru kallafti isaa irraa saamamaa jiru saba kiyyaa Oromoodhaa jechuudhaatiitu isaan akkas goosise dhugaa jiru walti himne haa deemnu sabni dheengadda Harargee keessa sulultaan teenya ginciin keenyaa joosan gariin isaa takkaa sulultuma sanuu dhaqee arkeetuun beeku dhageetii malee gariin isaa duba gartee takkaa lafa san keessa ijjatee hin beeku ammoo hawaasni achi keessa miidhamaa jiru hawaasni lafti isaa irraa saamamaa jirtu san nama Oromooti jechumaatiitu akkasitti duba gartee isa buutee akkasitti duba gartee ol keefin cala haasitu arraan tana isaanis haqa isinirraa qaban arraan tana isaanis haqa isinirraa qaban obboleen kanaaf duba gartee Minnesottuma qofti keessaa nam kun 10tu jira akka obboleessi keenya cafeerraa mis statistiksii achi gubbaa kaa'etti North America tana keessa nam kun 200 olii baqatee jiraadha namuutu silaa akka jirutti doolaaruma takka silaa kannela waahid doolaara takka $1 osoo kanne doolaara 200 olii buuse doolaara takka sigalee kanaafuu gargaarsi gahaa miti warreen gargaartan galatooma ammallee irra deebi'eetiin jira gahaa miti seenaati gargaara obboleen keessan inshaallah rabbirraa arkattan ha doolaara takka danda'u 10 5 20 namuu waan dandeessaniin gargaara obboleessi keenya tokko kan maqaa isaan beeku doolaara 1000 takka achirratti harka hedduun gammade achirra gargaara hedduun gammade wallaahi doolaara 1000 takka achirratti arraan tana GoFundMe gubbatti doolaara 1000 takka duba gartee gargaare rabbiin yaadaa muraada isaa guutuuf warreen duba gartee achirratti waan dandeessan gargaartan hunda rabbiin yaadaa muraada keessan isinii haa guutu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duba gartee tan isin quban qabnellee rabbi isinii haa kennu akka isin obboleeyyan keessaniif hadoodaniitti akka isin lammii keessaniif hadoodaniitti akka isin lammii keessaniif isa dhabdaniitti rabbiin rakkoo teessan tan duba gartee namni isinii quban qabne tan rabbiin qoftiin isinii quba qabu tan rabbiin qoftiin isinii beeku san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isin haa fuudhu duba gartee tanaaf obboleen kiyya hedduu haasa'uun barbaadu inshaa Allah rabbiin dandahaadhaati yaadaa muraada keessan rabbiin isinii haa guutu rabbiin dandahaa duba gartee akka isin walii hadooddan kanatti rabbiin aboo dilii teessan hunda isiniif haa dhiisu ilma namaa ta'ee kan dilii irraa qulqullaa'e tokko illee hin jiru dilii teessan hunda rabbiin isinii haa dhiisu gaafa duba gartee fuula isaa deebinellee
gaafa duba gartee addunyaa tanarraa boqonnellee rabbi khaatimaa teenya nu tolchee warra diliin isaanii araaramtee fi rabbiin duba gartee hisaaba irratti laaffisee rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu. yoon haqa qunname rabbi irraahi, yoon dogongorees nafsiyaatiyaaf sheexaana irraahi. insha Allah khayrii waliin nu haa deebisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.